iddituun teessan iddituun teessan. Warra baranaa kan baree garee dheebuu bara dheeraa taatee teegaa turtan baankiirraa isa akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii Finfinneerraa kaatee magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti. Baankii biyyanaa hundarraa gara Raammisitti, Raammisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajilli RTGS hojiirra oolee jira. Halaal nyaachaa halaaliin qabeenya horachuun amma isiniin jetti. Tajaajila baankii Raammis argachuudhaaf ammumarraa akkaawuntii banadhaa baankii teessan waliin hojjedhaa. Eid Mubaarak. Baankii Raammis. Baankii teessan guddina keessan. Guyyaaniidhaa jedhi shaashaa. Itoophiyaan naannoo dabalataa naannoo tokko hundeeffatte. Shakkamtoonni meeshaa waraanaa fi warqee giraama 838 ol seeraan ala daddabarsaa turan to'annoo jala oolan. Ameerikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa nyaataa naannoo Tigraayiif taasifamu dhaabuu isaaniin walqabate namoonni hedduun beelaan miidhamaa jiru jedhame. Lammiileen Sudaan ayyaana Iid al-Adhaa guyyaa kaleessaa nagaan kabajan. Barataan lammii Paakistaan tokko imala hajjiif kiiloomeetira 4,000 lukaan deemuun Saawud Arabiyaa Makkaa ga'e. Bidiruun Tiitaan kan torban darbee bishaan jalatti achi buuteen ishee dhabame gartokkeen ishee argame. Harka fuune akkam jirtu daawwattoota keenyaa kunneen hangafoota oduu isaatii kanaaf qabannee jalqaba oduu biyya keessaatiin eegallaa oduu kan isinitti maaddisuu muluuti. Itoophiyaan mootummaa naannoo biraa dabalatte. Godina Walaayittaa dabalatee godinaaleen biroo 6 fi aanaaleen addaa 5 waliin ta'uun naannoo hundeeffachuuf filannoo hiree ofii ofiin murteeffachuun isaanii taatee dhiyootti yaadatamudha. Filannicha irraas bu'aan gaarii argamuun isaa ibsamee ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bu'aa filannichaa gaafa waxabajjii 27 bara 2023 akka lakkoofsa Awurooppaatti ifa taasiseen Itoophiyaan naannoo haaraa tokko dabalachuu ishee hime. Godinaaleen akka Koonsoo, Walaayittaa, Oomoo Kibbaa, Gaamoo, Geeda'oo fi Goofaan akkasumas aanaaleen addaa kanneen akka Burjii, Baaskeetoo, Alee, Amaaroo fi Darashen bakka tokkotti walitti dhufuun naannoo tokko kan naannoo Walaayittaa jedhamu hundeeffachuun isaanii mirkanaa'e. Shakkamtoonni meeshaa waraanaa fi warqee giraama 838 ol seeraan ala daddabarsaa turan to'annoo jala oolan. Shakkamtoonni albuuda warqee giraama 838 olii fi meeshaalee waraanaa seeraan ala daddabarsaa turan naannoo Kibbaa fi naannoo Gambeellaatti to'annoo jala ooluun isaanii gabaafame. Shakkamtoonni kun naannoo Kibbaa aanaa biroo fi naannoo Gambeellaa aanaa Diimaatti kilaashii 20 fi rasaasa isaa 934, shugguxii 8 fi rasaasa isaa 54, boombii F1 jedhamu 2 fi GPS tokko waliin to'annoo jala oolan. Buufata sakatta'insaa Kumurook kan magaalaa Asoosaatti argamu keessatti faayi warqee adda addaa 172, albuuda warqee giraama 838 ol, maashinii warqee baksu 7, madaala warqee 10 kan tilmaama gatii maallaqaa miiliyoona 1,653 ol baasu to'annoo jala oolchuu isaa buufatichi beeksise. Ameerikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa nyaataa naannoo Tigraayiif taasifamu dhaabuu isaaniin walqabate namoonni hedduun beelaan miidhamaa jiru jedhame. Ameerikaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa midhaan nyaataa naannoo Tigraayiif taasisan erga dhaabanii booda naannichatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman sababa beelaatiin du'aaf saaxilamaa jiraachuu isaanii qondaaltonni naannichaa beeksisan. Komishiniin bulchiinsa sodaa balaa naannoo Tigraay baatii caamsaa keessa gargaarsi nyaataa erga addaan citee as godinaalee naannichaa 7 keessatti beelaan walqabatee lubbuun namoota 728 darbuu beeksise. Daataan kun odeeffannoo qondaaltonni aanaa walitti qaban irratti kan hundaa'e ta'uu isaa hoogganaan komishinichaa obbo Gabrahiyoot Gabra Igzeer himan. Haaluma kanaan haalli Tigraay keessa jiru baay'ee ulfaataa ta'uu kan ibsan obbo Gabrahiyoot sababa hanqina nyaataan namoonni hedduun du'aa jiraachuu dubbatan. Lakkoofsi kun naannoo kaaba dhiyaa Tigraay keessatti namoota 350 kan beelaan du'an kan haammatu ta'uu fi waldhabdee waggoota 2 naannicha keessatti gaggeeffame irraa kan ka'e rakkoon kun babal'achuu isaa obbo Gabrahiyoot itti dabaluun dubbatan. Kabajamoo daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu keenya maddeen alaatti argannetti ceena.
Lammiileen Sudaan ayyaana Iid al-Adhaa guyyaa kaleessaa nagaan kabajan. Hoogganaan humna tarkaanfii saffisaa Sudaan Jeneraal Hamdaa Daagaloo addatti guyyoota lamaaf dhukaasa dhaabuu labsuun isaanii ni yaadatama. Hameetiin dhukaasa dhaabuu erga labsaniin sa'aatii muraasa booda hoogganaan waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan yeroo ayyaana Iid al-Adhaatti dhukaasa akka hin dhageenye murteessine jechuun yaada isaanii kennan. Jeneraalonni lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu Jiddaatti irra ga'ame irra deddeebiin erga cabsanii booda dubbii isaanii amanuun shakkisiisaa ta'eera. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa magaalota biyyattii adda addaa keessatti uummanni ayyaana Iid al-Adhaa kabajaa oolan. Barataan lammii Paakistaan tokko imala hajjiif kiiloomeetira 4,000 lukaan deemuun Saawud Arabiyaa Makkaa ga'e. Barataan lammii Paakistaan Usmaan Arshaad jedhamu kun imala isaa kan eegale magaalaa bakka dhaloota isaa taatee fi Paakistaan keessatti argamtu Okaaraa irraa yoo ta'u, ji'oota 6 imalaa erga tureen booda Makkaa ga'e. Imala amantii qulqulluu kana miilaan kan godhe Usmaan biyyoota adda addaa kanneen akka Iraanii fi Araba gamtoomanii qaxxaamuruu Saawud Arabiyaa Makkaa ga'e. Imala isaa kana keessattis qilleensi hamaan daandii namni irra imalu hin jirre qofaa isaa imaluun naannawaa magaalonni fi gandoonni hin jirre keessa qofaa imaluun akkasumas miila isaa irra miidhaan gahaa turus hawwii inni Makkaa qaqqabuuf qabu irraa isa hin hambifne. Imala ulfaataa abdii fi amantiin guutamee ji'a 6 booda xumuruun bakka hawwii isaa Makkaa ga'uun sirnicha irratti argame. Bidiruun Tiitaan kan torban darbe bishaan jalatti achi buuteen ishii dhabamee gartokkeen ishii argame. Bidiruun Tiitaan kan torban darbe keessa bishaan jalatti achi buuteen ishii dhabamee ture guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 28 bara 2023 gartokkeen ishii argamuun dhaga'ame. Bidiruu Tiitaan kana keessa namoonni 5 kan turan yoo ta'u, namoonni kun doonii Taayitaanik jedhamtu kan bara 1917 bishaan jalatti dhidhimtee hafte daawwachuuf garasitti imalan. Turtii guyyoota muraasaa booda guyyaa kaleessaa caccabaan bidiruu Tiitaan kun bishaanicha keessatti argamuutu dhaga'ame. Caccabaan doonichaa yaa argamu malee namoonni 5 doonii sana keessa turan as buuteen isaanii hin argamne. Caccabaa bidiruu Tiitaan kana kan argan eegdota qarqara galaanaa Ameerikaa yoo ta'an, qaama bidirittii gara duubaatti sibiilonni argaman muraasni argamuutu dhaga'ame. Bidiruu Tiitaan kanaan namoonni imalan kunneen abbootii qabeenyaa yoo ta'an, isaan keessaa tokko abbaa fi ilmadha. Kabajamoo daawwattoota keenyaa, oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii qophiilee qubee afaan waliin turtii gaarii. Iddituun teessan warra baranaa kan bare hegeree dheebuu bara dheeraa taatee ta'eegaa turtan baankii raammis akka bishaanitti dheebuu isin baasuudhaaf gamoo mataasii Finfinnee irraa kaatee magaalota godinaatti dameelee babbanachuu itti fuftee jirti. Baankii biyyanaa hundarraa gara raammisitti, raammisirraa gara baankiilee birootti maallaqa dabarsuudhaafis tajaajilli RTGS hojiirra oolee jira. Halaal nyaachaa halaaliin qabeenya horachuun amma isiniin jetti. Tajaajila baankii raammis argachuudhaaf ammumarraa akkaawuntii banadhaa, baankii teessan waliin hojjedhaa. Eid Mubaarak. Baankii raammis, baankii teessan guddina keessan.